Diyaaspooraan Feesbuukiidhaan ishee Baree Ameerikaa jiraata. Mee warri Diyaaspooraa Ameerikaa kana biyyoota Awurooppaa kana Ameerikaa kana deemtanii heerumuu barbaaddu? Tu argame xuruudhamti? Maaltu jibba sila? Garuu silitani makotta. Waan mucayyoo mudate Diyaaspooraadha Ameerikaawwiidha. Feesbuukiidhaan wal barummaa fi mushkila waan barbaadeen wal bari. Feesbuukiidhaan wal baranii isa booda osoo haasa'anii hin dhufee mucattiin garuu miskiina baay'ee hin bareeddi akkuma suuraa ishee argitanii anayyuu nama rartee na azzansiiste xibbee jireenya ishee kana akkamitti akka inni itti haasee maal isaa qaban jedhenu maaluma isaa qaba yoo barumsa ishee barattee itti ta'in jedhe dhugaan siniin jedha bar ay jireenya dubartiin kun garuu ijoolleen durba al takka jireenya ishee sarararraa kaanaan kanas waaqayyoomti yoo ma'achii fuudhee seenaa ishee jijjiire malee baddee bakka ishee badde dhugaan siniin jedha mucaan kana fakkaatu mucaan bareeddu kuni kolleejjii baratti magaaluma kana keessa magaalaa Finfinnee kana keessa warri shiyyuu rakkinan qaban mucaa kana hin barsiifatu kolleejjii baratti dammoo umuriidhaanis xiqqoo jechuun waan irra darbite miti ganaa barumsumarra jirti. Egaa akkuma nama kan Feesbuukiin fayyadamti wal baranii hinaasa'anii nan dhufa jedhee hin dhufee sirriitti wal haasofsiisanii an jireenya dhugaan barbaada jedheeni riilii barbaada jireenyan barbaada'anii miidhameera jedheeni kanaan dura jaalallee akka qabu hiriyaa akka qabu akkanuma immoo barayyuu darbee haadha manaa qabaatee minaamin haadha jechuun haadha manaa gaboodatti laal isteeppiidha boodatti miidhamuusaa kana itti himee an jireenyan barbaada piroosesii salphaadha Ameerikaa deemnaa haadha manaaf abbaa manummaanii wajjin jiraannaa mucaa daftee naadee wakabaa kanan xaggodhe mucaa hin goonneere kana eenyutu didaresh eenyu didaan isinu hin diddan naamani namni didu hin jiru mucaa keessan akkana wakabee hin dhufee asii hin tutture xiqqoo tutture jaarsi ergi jennaanii Ishee jedhee ka'ee gidduutti immoo maal godhaa obboleessa isaa wajjin wal lola maalirratti duraanii wikilinaa kennee fi mana wikilinnaadhaan kan mana bichisiifate mana sirreessisiifate qaba jechuudha mana wikilinaa bakka bu'insaan obboleessa isaa jechuudha yeroo dhufu gurbaan obboleessa isaa kuni mana sana jalaa gurgurateera yeroo inni dhufutti sababa kanaatti mucaa kana faanas wal baranii kaanii jaarsa ergii piroosesii kanarra osoo jiraniiti obboleessi isaa mana gurgurate obboleessa faana wal lolanii baay'ee aaree osuma akkana jedhanii garuu mucattii kana faana immoo jira jaarsa erguun hin jiru ni gara jireenya isaatti deebi'ee bakka mucaa kana faana immoo maal jedhanii jireenya naa kennee jedhanii wajjin jiraanna bakka maalnidha suutan qaqqabamadhaanii mucaa naa dahii jedhanii bakka nan jaallattu jedhaa baay'ee ishee dhibbisa qibaatii dibadheen jira. Bakka walitti bubbuteen sinitaasaa kan dheerannee jaarsa erguun isin hafee dura jaarsa erguu piroosesiidhaaf ture sababa mana sana obboleessi jalaa gurgurate jedhame aariidhaan jedhametti achii deeme mana obboleessa mana iddoo jiru sana sababa obboleessa isaati deeme dhaqee hoteela qabatee hoteelatti ishee faana tutture jechuun waluma faanantiin jedhu oolu maal jedhu akka kanaatu jiranii faana jiraatte jechuudha. Faana jiraachuu eegalte jasadi qulqulluu as taa'e deeme maangoone waraqatan ergine jaarsan ergine mirishino deeme Ameerikaa booda mucaan keessanii sinii ulfoofte ulfa sinii taatee elootti himtu gammadeera bargite naashina su hasooftu hin gammadeera itti isheenan yeroo bakka arga akkas ta'e waan tokko hin gargaara garuu ruubii wayii gargaara hin gargaara hin jedhamu akka ishiin jettutti sinittani gaafa deessuu jedheni bakka arga akkas ta'e gidduutti dhufee malee ammas immoo yeroo isheen ji'a ja'a taate dhufeera jaja nata te Dhufee programii godhanna sagantaa godhannaa innaan yeroo deessutti hiwayyuu yeroo sana namni jedhee
ishii jettee isheenis deebi'ee immoo deeme. Maal jedhee deema gaafa deessu yeroo deessu guyyaa keessa dhuma deessu irratti nan dhufaa iddoon jirutti deessaa baqa waan hundumaa sii sirreesseen haala sii mijeesseenii ani iddoon jirutti baqa ji'a 9 xumurteenna nan dhufaa jedheeni deeme. Booda innaa guyyaan deeme baqa guyyaa da'umsaa ishii guyyaa 1 2 3 naaman akkas jedhamee lakkaa'ama. Yeroo timtuu onnoo dhufuu hin danda'u jedheen. Maal fedhan eeyyama naan kennamne jedhe. Ishii jettee dhiistee isa booda dhiistee gaafa deessu baqa haadha ishii fi obboleettii ishii bira jira deessee meseejii barreessitii fi maallaqa gaafatteen. Maallaqa yeroo gaafattu operaasyooniidhaan deesse waan ta'eef baasii qaqqabdi. Birrii 20 ergeef. Amma birrii 20 jechuun walumaa galatti birrii 20 baasii achi kaffaltii moo manatti galtii moo kan mucaati moo manas kireeffattee jechuun isanni dhufe yeroo inni dhufe sana mana kireeffattee baatetti isa faana tutturuudhaaf itti achuma mana kiraa ishiitti deebitee galtee yeroo jaaroon dhufe waan inni isin yaadachiisne mucaan kun ulfa waan ta'eef sammuu mashiitiif jedhee jaarsa ergeera. Hamilee ishiitiif jedhee jaarsa ergeera. Naafi immoo hidhee erginuudha jedha. Achi mana kireeffatteetti isiniin jedheera. Yeroo jaarsa ergame yeroo inni dhufe sana safaana takka tutturuuf jettee kireeffattee booda hundeessee erga deessee kaates yeroo gaafattu yeroo 40 dhufaa. Yeroo 40tti midheen yeroo 40 naan dhufaa. Yeroo sanatti baqa waan hundumaa hin goona wanta hafu tokko illee hin jiru sagantaa qopheeffannaa qubeellaa siin godha achi piroosesiidha minaamin jedheen isheetti. Gaafni sunis gahee isheen indaa'uun deemtee uffata gaafattee baqa waan hundumaa gaggaafattee dikoreeshinii gaafattee gaafa guyyaan ga'u dhufuu hin danda'u ammas. Ittuma taphate seetanii daheellee jette dahee gaafa daheellee hospitaalatti boo'aan ture jette. Baqa baay'ee natti dhagaame boo'aan ture. Achi nan boo'ettee maazariin kiyya haati kiyya maal taate yeroo naan jedhanii madanzayyaa sanatu mataana dhukkubsee mimmaanna kiyya yaasaan jira jedheeni jennaan isheedhaa garuu beekti galeeraaf akkan baay'ee natti dhagaame haala sana keessatti boo'u jette. Akkanatti baqa inumatti taphate kan xibbee isa booda maal godha baqa amma uffata si mina bilbila moo qabu itti bilbila baay'ee dhabee rakkadha itti Diyaaspooraan Ameerikaatti bilbilan qabu kan obboleetti qofaatiin itti babarreessa itti booda bilbila biteensi erga uffata utas nan erga jedhee uffata waan ta'ee fi bilbila moo bilbila aroogee tokko ergee jette. Amaga gidduu sanatti itti meera akka mucaa qabu. Mucaa qaba haati garuu natti gattee deemtee. Adaadaa kootu mucaa kana moo naa guddisaa jira achumatti jechuudha naa guddisaa jira haadhaaf abbaa moo hin qabu ani jedheera. Maal ergaa fi bilbila mucaasaa haroogee akkamitti bartee sima ishee taasa ofuma isaayyuutti bilbila mucaa kootiin kan si erge jedhee aroogee ergee jechuudha. Isheenis aartee laal Diyaaspooraan Ameerikaa qumaaltu jibbaseeta. Naa akkasitti jechuudha. Itti taphatee namni kuni amma miidiyaa irratti gadi baatee jechuudha. Mucayyoon suni baay'ee mana keessa waan tokko itti hir'atee baqa mucaa maal barumsa ishee addaan kuttee waan kana irraan gahee jechuudha. Diyaaspooraan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa akkatti inni itti taphate anu nan gadde. Jechuun ishee hin barbaadu yoo ta'e hin fuudhu yoo ta'e maaf jireenya ishee karaarra kaachisee akkana godha mucaa faana golatti ol deebisadhe dhugaa dubbachuudha baay'ee nama gaddisiisu. Baay'ee wee Diyaaspooraan yeroo baay'ee gara biyyaa yeroo dhufanii bashannanuudhaaf dhufu haala mijeeffachuuf dhufu
qabeenya isaanii maal gochuu mana isaanii maal gochuu sirreeffachuudhaaf hin dhufu. Gidduu sanatti garuu nama argatan immoo itti fayyadamuu hin danda'u akka bashannanaatti jechuudha. Faana waan barbaadan raawwatanii deemuus hin danda'u jechuudha. Gaariin isaanii immoo dhugumatti kan fudhatanii deemanis jiru fuudhanii jechuudha. Muraasni isaanii garuu warri akkas godhanii haca barabbaranis jiru jechuudha. Waaqni sinaa eegu maalan siniin jedhaan isa dhugaa sinitti haa qabu. Jireenyi dubartii garuu karaarraa kaatee akkana yeroo ta'u baay'ee nama gaddisiisa. Mucaan sun bareedduu kana akkas gochuu isaanii baay'een gadde. Yoo haadha manaaf ijoollee qabate maaliif as dhufee gowwomsummaa barbaachisee itti taphachummaa waanuma xiqqaaqini waan guddaallee osoo godhee fiira ta'e kana bilbilumaa orjinaalii tokko bilbila guddaa tokko saamsangii isa guddaa sana yookaas aayifoonii tokkollee hin binnee fi waan kana jedhamu waan godhe maallaqa namni dahee biyya keessaa iyyuu birrii meeqa namni baasu ni Ameerikaa taa'e birrii 20 bichaa ishee bira qaqqaba doolaaraan of eeggadha maalumaaf. Amma namni hin jiru nama nyaatu nama gowwomsu nama yeroo sana namatti fayyadamu malee yellam.